afaan Oromootiin wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa tokko qabee maqaa gooftaa keenyaa Yesus Kiristoosiin nan dubbisa akkas jedha. Yesus bartoota isaatti immoo namni sooressi tokko qabeenya mana isaa hundumaa irratti kan gaafatamuuf hojii adeemsisuuf qabu ture. Al tokko hojii adeemsistuun isaa kun qabeenya isaa akka duraa bittimsaa jiru namichatti hin himame. Yemmus namichi ofitti isa waamee waa'ee kee fi kanan dhagaye kun maalin caaffata hojii adeemsisuu keetii anaaf dhiyeessi. Si'achi itti fuftee hojii koo adeemsisuu hin dandeessu ittiin jedhe. Yemmus hojii adeemsistuun sun garaa isaatti dhiyaadee gooftaan koo hojii adeemsisuu kana keessaa yemmuu na baasu maal gochuudhaafan jira. Soqaa hin danda'u. Kadhachuuf immoo nayyeella jedhee of gaafate. Yemmuu an hojii kana keessaa ba'u namoonni akka ofitti na fudhataniif amma waanan godhu beekeera jedhe. Warra gooftaan isaa gatii irraa qabu hunduma tokko tokkoon ofitti waamee isa duraatiin gatiin gooftaa koo maaltu sirra jira jedheen. Namichi immoo dhadhaa ejersaa huuroo 100 jedhee deebise. Hojii adeemsiftuun namichaan hoo firmaa gatii sirra jiru taayi dafiiti 50 jedhii caafi. Nama kan biraas tokkoon immoo gatii hammamiitu sirra jira jedheen. Innis qamadii guuboo 100 jedhe. Isa kanaanis hoo firmaa gatii sirra jiru 80 jedhii caafi ittiin jedhe. Gooftichi hojii adeemsiftuu hin amanamne kan miliquu isaatiif hin jaje. Ijoolleen biyya lafaa kanaa ijoollee ifaarra kan caalu akka itti miliqanii walii wajjin jiraatan beeku. Ani isinittin himaa qabeenyichi yemmuu gatii dhabu mana bara baraatti akka simatamtanii fi qabeenya biyya lafaarraa hin amansiisne kanaan firoota baafadhaa jedhee. Ameen. Amen. For my English speaking friends, this is the parable of the shrewd manager from Luke chapter 16. Namoota akka koo afaan Ingilizii haasaanii fi iddoon kuni namicha nama jalaa miliquuf yaale waa'ee isaa dubbata fakkeenyi kun jedhu. Good morning. Attam bultan. It is wonderful to be with you again. This is my 7th trip to Ethiopia. Isinii wajjin ganama kana ta'uu baay'een itti gammadaa si'a 7ffaan biyya Itoophiyaa kanatti dhufee jedhu. Dr. Gemechis Desta was on my staff in the North American Lutheran Church for 10 years. Lubi Dr. Gemechis Desta waggaa 10 kan ta'uu fi walii wajjin kaaba Ameerikaa keessatti walii wajjin hojjetaa turre. And so we serve together God's people both here and in the United States. Isaanii wajjini saba Waaqayyoo biyya Itoophiyaa keessa jiranis haa ta'u biyya Ameerikaa keessaa walii wajjin tajaajilaa turre. We are honored to be here with his wife Nasi and with our friends from Moa TV and Leadstar. Har'a immoo ganama kana baay'ee gammannaa warra manaa isaanii adde Naasisee akkasumas Moa TV irra kan hojjetanii fi namoota Leadstar irra jiranii wajjin dhufnee isin tajaajiluufi. And you've already met my friends who are with me here this morning. Warra kaan har'a ganama kana warra wajjin jiru kanaan dura argeera wal argineerra.
Yeah, for the last 40 years, I have been preaching and teaching about discipleship. Waggoota arfan darbanii fi waa'ee bartummaa barsiisaan ture, lallabaan ture si. This is the mission that Jesus gave to his whole church. Inni kuni ergama Yesus Kristos waldoota hundumasaaf kennedha. In Matthew 28, Jesus says, all authority in heaven and earth has been given to me. Now therefore go and make disciples of all nations. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 keessatti aboon waaqarrattis lafarratti sanaaf kennameera. Dhaqaati saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhee dubbata. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Dhaqaati isaaniin immoo maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutiin isaan cuuphaa jedha. Teaching them to observe all that I've commanded you. Isaaniin immoo waan ani isin abboome kana akka eeganiif barsiisaa jedha. And lo, I am with you always, even to the close of this age. Amma andara lafaatti amma dhuma biyya lafaatti immoo ani isinii wajjinan ta'aa jedhee dubbate. I'll say more about that text and discipleship in a moment, but first let me pray. Kutaa amma dubbifanneessa ta'u waa'ee bartummaa waanan dubbadhaa duraan dursinee garuu mee walii wajjin haa kadhannudha mee mataa keenya gadi qabannee wajjin kadhanna. Lord Jesus, we pray for your Holy Spirit to descend upon this place, to touch the hearts and lives of everyone gathered here. Hafuura qulqullu ganama kana sin kadhadha laphee namoota addana jiran kana hundumaatti akka ati buutuufi. Lord, we pray that you would fill us with your word, not my words, but your word for these people. Sagalee kootuun ta'in dubbii kootuun ta'in namoota addana jiran kana dubbii keetiin jireenya isaanii geeddari. And as we pray this morning, we remember Dr. Gemechis and his family and pray for the comfort of your Holy Spirit to bless them, encourage them, and strengthen them about the hope that is ours in Jesus Christ. Ganama kana gaafa iddoo kanatti si kadhannu luba Profeesar Gammachiis Dastaaf maatii isaafis si kadhanna isaaniinis akka ati jajjabeessitu isaaniinis akka ati gargaartu abdii bara baraas akka hubataniif akka isaan gargaartu si kadhanna. Yeah. Over these many years, I have tried to break down the most important parts of what it means to be his disciple and to make disciples. Bara dheeraadhaa fi duuka buutu yookaan bartuu Kiristoos ta'uu jechuun maal akka ta'e gadi fageenyaan isa kana barsiisaa tureera. Let me make 6 very quick points. Mee tuqaa ja'a kan ta'u daddafee isinitti hima. First, to be a disciple of Jesus is to know Jesus. Bartuu Yesus Kiristoos ta'uu jechuun Yesus Kiristoosiin baruu jechuudha beekuu jechuudha. If you don't know Jesus, you can be religious, but you are really not a disciple. Yoo Yesus Kiristoosiin hin beeknu ta'e nama amanaa taana malee duuka buutu Kiristoosiin hin taanu. And if you don't know Jesus, you can't share him with other people. Yoo Yesuusin hin beeknu ta'e namoota wajjin yookaan waa'ee Yesuus namatti himuu hin dandeenyu. And if we don't know Jesus, we can't carry out his mission to make disciples of others. Yoo Yesuusin hin beeknu ta'e ergama inni nutti kennasi ofirraa ba'uu hin dandeenyu. We must know Jesus and we must trust him completely. Isas beekuutu nurra jiraata, isatti sirriitti amanuutu nurra jiraata. Second, inni lammaffaani to follow Jesus, you have to begin to grasp the nature of his kingdom. Jesus came to proclaim that the kingdom of God is near. Yesus Kristos duukaa bu'uu jechuun waa'ee mootummaa isaatii sirriitti hubachuu jechuudha. What is the nature of this kingdom of heaven, this kingdom of God that Jesus came to proclaim? Inni Yesus Kristos labsuudhaaf dhufe mootummaan Waaqayyoo kun egaa maal fakkaata amala attamii qaba? In this kingdom, the values of this world are different than the values of God's kingdom. Duudhi biyya lafaa kanarraa duudha mootummaa Waaqayyoorraa addadha. And we must realize that difference and live faithfully in that difference in the kingdom of God. Isa kana addaaddummaa isaa ergii barree booddee mootummaa Waaqayyoo maal akka inni fakkaatu hubannee achi keessa jiraachuu danda'uutu nurra jiraata. Third, inni sadaffaan
Following Jesus will lead you to a new way of looking at the world. Yesus Kristosi duukaa bu'uu kan bartuu isaa ta'uu jechuun biyya lafaa kana bifa addaatiin ilaaluu jechuudha. That worldview is one that recognizes the spiritual realm in which we live. Inni kun egaa ilaalchi kun naannoo keenya jireenya hafuuraa haala hafuuraa akka nu hubannu kan nu taasisudha. And that spiritual realm is a greater reality than everything else we call real in this world. Inni kun egaa wanti biyya lafaa kana keessaa akka sirriitti adda baafannu nu taasisa. Fourth, inni arfaffaanii when you're following Jesus, he will transform your life. Yeroo Yesus Kristoosi bartuu isaa taanu jireenyi keenya hin geeddarama. Why? Because you will sense his presence. Sababi isaa argamuu isaatu nutti dhaga'ama. You will sense his kingdom even now. Amma iyyuu mootummaa isaatu nutti dhaga'ama. Jesus calls his disciples to start living in that kingdom now. Not when we die, but now. Yesus Kristos duuka buutonni isaa ammatu jirani mootummaa isaa sana keessa akka isaan jiraatan barbaada. Ergi duunee duwwaa itoo hin ta'ini biyya lafaa kana keessa iyyuu yommuu jirru argamuu isaa sana keessa akka nuyi jiraannu barbaada. His kingdom is here because Jesus is here. Mootummaan isaa addana jira sababi isaa Yesuustu nu gidduu jira waan ta'eef. He is present with us today. Inni har'a nu wajjiniin jira. And he will be with us. Amma sitti fufees inni nu wajjin ta'a. And wherever he is, there is his kingdom. Lafa Yesuus jiru immoo mootummaa isaatu jira. Fifth, inni shanaffaanii life in Jesus is all about relationships. Jireenyi Yesus Kristoosii wajjini hariiroodha. Isaa wajjin hariiroo sirrii qabaachuudha. And I'm ashamed to admit that I never realized that until the death of our son. Isa kana ani iyyuu har'a yeella'aan dubbadha. Amma mucaan keenya du'utti isa kana hin hubanneen ture. It was after that that I realized that relationships are really the nature of heaven. Eddii mucaan keenya du'e booddee yookaan miidhame booddeeni walitti dhufeenyi amala waaqummaa akka ta'een bare. These relationships that we share together in Jesus Christ. Inni kuni walitti dhufeenyi kun Yesuus irraa kan ka'eeti walii wajjin hirmaanna qabaannaa jechuudha. Is the only thing in this life that has eternal significance. Biyya lafaa kana keessatti darbee barabaraa keessatti dhiibbaa kan geessisu. Sixth, walitti dhufeenya ja'affaa irratti discipleship is also all about leadership. Bartuu Kiristoos ta'uu jechuun geggeessaa ta'uu jechuudha. Jesus spent 3 years training his disciples to be the leaders of his church. Yesus Kristos waggaa 3 guutuuti bartoota duukaa turanii leenjisee waldaa isaa akka geggeessan godhe. And you can understand that when you get to the book of Acts. Isa kana kan hubannu macaafa ergamootaa dhannee gaafa dubbamnu. Because in the book of Acts, at the coming of the Holy Spirit, macaafa ergamootaa kana keessatti dhannee gaafa dubbannu waa'ee hafuura qulqulluu argina. Jesus turned over his church to the people he trained, his disciples. Isa kana waldaa isa Yesus Kiristoosi warra leenjisetti kenne. We are called to be people who influence others in every one of our relationships in the direction of Jesus. Namoota wajjin oollu kallattii Kiristoositti akka geggeessinuuni akka nuyi dhiibbaa gaarii irraan geessisnu Waaqayyo barbaada. Now let us turn to our text for today. Amma guyyaa har'aatti kutaa guyyaa har'aatti gaafa kana deebisnu. If you go back one chapter boqonnaa tokko gara booddeetti gaafa deebinee ilaallu to the 15th chapter of Luke. Luqaas boqonnaa 15 keessatti there you find 3 stories about the lost coin, the lost sheep, and the lost son. Wantoota badan sadii argina. Tokko horii badee argina, lammaffaa mucaa badee argina, hoolaa badee argina. Yeah. Wantoota sadii badee jechuudha boqonnaa 15 keessatti. These are 3 stories about the lost being found and the joy and celebration that follows. Achi keessatti wantoonni badan kun sadan isaanii amma isa dubbanne yeroo argamanii gammachuu guddaa ta'e. Jesus is teaching us in these parables
about what it means as one of his followers to face loss. Egaa amma duuka buutota isaa Yesus Kiristoos fakkeenya kana keessatti gaafa barreessu baduu jechuun maal jechuu akka ta'e barsiisuu barbaadeeti. In this scripture text, the question is, how do you face loss in your own personal life? Jireenya keessan keessatti amma kutaa amma dubbifne keessatti weessa baduu seedhu kan akkamittiiniti akka hubanneti keessatti dubbata. It's one thing to deal with the loss of a possession or even the temporary departure of a member of your family. Yeroodhaa fi amma maatii tokkorraa adda ba'uu iyyuu maal akka ta'e argina. But how do you deal with that loss when it touches you personally? Isa kana gaafa gara keessan dhufu akkamittiin hubattu isa baduu jedhamu kana amma wantoota adda addaa kaafne irratti keessatti jireenya keenyatti gaafa dhufu akkamittiin hubanna. How do you deal with the loss of a job? Gaafa hojii dhabnu akkamittiin hubanna. The loss of your health. Fayyaa gaafa dhabnu akkamittiin hubanna. The death of a spouse. Maatii keessa abbaa manaa yookaan haati manaa gaafa dadhaban akkamittiin hubanna. The death of another family member. Maatii keessa namni tokko gaafa du'u akkamittiin hubanna. Or hearing that you have cancer. Dhukkuba adda addaa akka kaansarii gaafa nama qabu akkamittiin hubanna. Many people deal with that loss by turning in on themselves. Namoonni isa kana gaafa irra ga'u gara ofii isaaniitti deebisaniiti itti dhiphatu. Yes. Later in this same chapter, boqonnaa isa amma kana keessatti dhannee gaafa laallu, it's a loss that is even more profound. Wanta bade gara biraa tokko argina. The loss of your salvation eternally. Fayyinni keenya bara baraan baduu isaati argina. Jesus tells the parable of the rich man and Lazarus. Waa'ee sooressa gowwaa tokkoof waa'ee Alaazaar nama jedhamuuti Yesus Kiristoos dubbata barsiisa. Our reading deals with Jesus' parable that he told of a steward who lost his job. Amma gaattaansee immoo namicha hojiin itti kennameenaan hojii isaa sana dhabe tokko waa'ee isaa immoo dubbata iddoo kana keessatti akkuma amma dubbachaa turre. He was accused of wasting his master's possessions. Qabeenya gooftaa isaatii olii gadi facaase namichi kuni. But what about us? Nuyi attami har'a gaafa of ilaalu. Have you ever thought about having wasted the possessions that God has given you, the gifts that God has given you? Waaqayyo kennaanni isinitti kenne facaaftanii beektu garmaleetti waa'ee baatanii beektu. I have. An isa kana godhee beekaa jedhu. I've thought about the missed opportunities that God has given me that I've wasted. Ani waaqayyo carraan inni naaf kennee sirriitti itti fayyadamuu dadhabe qaba yeroo akkasii qaba. You see, the first mistake we make Inni dogoggorri jalqabaa nuyi goonu is to believe that we own all that we have. al tokko tokko dogoggorri keenya wanta qabnu kana kan keenya akka ta'e itti ilaalla. Ofii keenya irraa akka ta'e itti ilaalla. We worked for it, so it's ours, and I can do anything I want with it. Hojjedheen argadhe waan ta'eefi akka jaalladhe gochuu nan danda'a jennee yaanna. Because it belongs to me. Sabab isaa kan kooti jennee yaannata. I can do anything that pleases me. Waan na gammachiisu kamiin iyyuu ittiin gochuu hin danda'a jennee yaanna. Brothers and sisters, that's not the way it is in the kingdom of heaven. Obboloota koo mootummaa waaqayyoo keessatti garuu akkas miti. Here is our reality as citizens of that kingdom of God. Warri kan waaqayyoota warri kan mootummaa waaqayyootaani dhugaa kana hubachuutu irra jiraata. God is the owner and the loaner of everything we have. Wanta nuyi qabnu hundumaa irratti gooftummaa kan qabu waaqayyo duwwaadha. He's the owner and loaner of who we are. Eenyu akka taane iyyuu eenyummaa keenya irratti iyyuu gooftummaa kan qabu isa. And the second truth follows the first. Inni lammaffaan immoo isa tokko kana duukaa kan itti fufee jiru. No matter how independent we think we are. Akkamillee taanee nuyi ofii keenyaan jiraachuu qobaa jiraachuu dandeenya inni yoo yaanna ta'e. We are accountable to God for how we use the resources He's given us. Waan waaqayyo nutti kenne qabeenya waaqayyo nutti kenneef itti gaafatamna. Because they are His possession. Sabab isaa qabeenyummaan isaa kan saati abbaa qaba. We are His. We belong to Him. Nuyi iyyuu kan saati. And we will be held responsible Nuyi itti gaafatamna isa kanaafi. for using everything entrusted to us Wanta nutti kennamu hunduma isaa akkaataatti waa'ee baaneef itti gaafatamna. for His purposes. Faayidaa kaayyoo waaqayyoof itti waa'ee ba'uutu nurra jiraata.
In this parable, the owner wants a final accounting from his manager. As keessatti fakkeenya kana keessatti itti gaafatamummaan inni gooftaa isaaf qabu gara biraatti inni gaafa laallu. And then the manager is going to be finished. Gooftaan isaa. And so what does he do? Maal godhe gooftaan isaa as keessatti? He does an honest assessment of his situation. Amma gooftaa isaatti tun dhiyeessin dura jireenya isaa sirriitti of ilaale. Look at this scripture. He says, I am too weak to dig and I'm too ashamed to beg. Isa booddee as keessatti an qonnaas hin danda'u kadhachuuf immoo nan qaanaa jedheeti of ilaale. Ofii isaatti deebi'ee of ilaaluutti ka'e, of sakatta'utti ka'e. So he develops a plan. Isa booddee waan baay'ee karoorse. His plan is to make friends with his master's debtors. Isa booddee gooftaan isaa liqii namoota irraa qabuuti barbaadutti ka'e. He calls in the people and says to the first, cut your bill in half. Isa booddee namicha isa jalqabaa waameeti idaa sirra jiru yookaan gatii sirra jiru walakkaatti gargar cabsiitti jedhe. The second, he reduces the bill by 20%. Isa lammaffaa immoo waameeti dhibbeentaa 20 irraa kaasi jedheen. Who knows what he did to the rest? Namoota gara biraaf immoo waan inni godhe as keessatti hin beekamu. But each were forgiven a large amount of their debt. Isa booddee namoota kana hundumaarraa gatii guddaati dhiifama akka inni godheefite argina. Now, as you read this text, isa booddee kutaa kana gaafa dubbifnu, you might think that the owner would be absolutely incensed, angry for what this manager did. Al tokko tokko tarii waan namichi kun godhetti inaare jennee yaanna. But here is the real reversal of those values. Isa booddee garuu wanta inni godhe faallaa isaati argina. He commends the shrewd steward for his actions. Isa booddee namicha isaa amma hojii kana miliquu yaale kana waan inni hojjeteef waan itti dubbate argina. Jesus is telling us that the values of his kingdom, the kingdom of heaven, the kingdom of God that he proclaimed, are not the same as the values of this world. Isa booddee Yesus Kristos akka jedhe mootummaan Waaqayyoo inni ni labsu akka yookaan immoo duudhi mootummaa Waaqayyoo akka isa kan biyya lafaa kanaa miti jedheetti dubbate. When we're dealing with personal loss, al tokko tokko ofii keenya keessa yommuu rakkoon nu mudatu, we have the temptation to pull in, isa booddee of keessatti gara keenyatti as gotonna rakkoo sana. to pull back, Gara keenyatti harkisna. to be self-centered, Naannoo keenya duwwaarratti xiyyeeffanna, ofirratti xiyyeeffanna. to become self-absorbed. Ofii keenyan liqimsamna. Yeah. Instead, Jesus tells us that this parable is about a man who dealt with his loss by being generous. Garuu Yesus Kristos namicha kanaanii arjaadha jedheeti dubbate. And Jesus affirms his decisions and his actions. Isa booddee Yesus Kristos garuu tarkaanfii isaa hin cimse. So how do you deal with loss in your life? Al tokko tokko jireenya keessan keessatti waan isin mudatu akkamittiin ilaaltu. Do you pull in or do you reach out? Ofitti harkiftanii ofittummaatti as deebistu moo gara warra kaanitti achi baatu. Think with me for a minute. Mee daqiiqaa tokkoof akkasitti yaaddan nan barbaada. How many here consider themselves wealthy? Nama meeqatu as keessaa ansooressaa hidhee of yaada. Not in comparison with the billionaires and multimillionaires, but with God's blessing in your life. How many here have been blessed by God? Mee nama meeqatu as keessaa Waaqayyoo eebbifameeraan kan jedhu nama meeqa jira as keessa. Yes, you all are blessed. Hundumti keessan Waaqayyo isin eebbiseera. But we all think it's never enough. Garuu al tokko tokko kan yaannu inni kun ga'aa miti jenna. We have an attitude of scarcity. Al tokko tokko dhabiinsatu nutti dhaga'ama. It's part of our human nature to always just want more. Jireenya namaa keessatti amalli namaa yoo ammas waa dabalate barbaada. And so seldom do we ask the question, what are we to do? What is the purpose of all the gifts that God has given us? Maani kaayyoon Waaqayyo kennaa Waaqayyo nuuf kenne. The kingdom of heaven is not about accumulating things or wealth. It is about one thing.
mootummaan waaqayyoo waa'ee qabeenyaa miti. It is about relationships. Waa'ee walitti dhufeenyaati, waa'ee hariirooti. The point I made earlier. Isan sila dubbadhee ture kuni. It is about that relationship with Jesus and with the people he's given us to love and care for. Hariiroo Yesuusii wajjin qabaachuudha. Namoota inni gara keenya fide namoota wajjin jiraannu wajjinis hariiroo sirrii qabaachuudha. Everything else in this life is dust and rust. Wanti biyya lafaa kana keessa jiru akkasumaani akka waan bilii nyaatu yookaan immoo zigati seeraan sana jirani akkasidha. It'll be here today and gone tomorrow. Ay har'a dhufa borgaru deebi'ee sokka. Jesus tells us, lay up for yourselves treasures in heaven. Garu Yesus Kristos akka jedhe qabeenyaa keessan gararraatti walitti qabadhaa. For wherever your treasure is, your heart will be there also. Lafa qabeenyi keessan jiru garaan keessan yaadi keessan jira jedhe. What is the purpose of our wealth? Maa inni faayidaan qabeenya keenya? Here's the game changer. Ela kuno ammagaa kallattii kan nu argisiisu sakana. The purpose of our wealth is to build relationships. Inni kun inni guddaan hariiroo ittiin ijaaruudha. By investing in people. Namoota irratti dhangalaasuudhaan namoota irratti hojjechuudhaan namoota wajjin walitti dhufeenya qabaachuudha. Please underline verse 9 of this text, the last verse that he read. Kutaasa amman isinii dubbisee ture lakkoofsa 9 jiru indagatina mataa keessan keessatti qabadhaa jala muraas qabadhaa. Jesus says, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Lakkoofsa sana isiniin dubbisa akkas jedha. Ani isinittan himaa qabeenyichi yemmuu gatii dhabu mana bara baraatti akka simatamtaniif qabeenya biyya lafaarraa isa hin amansiifne kanaan firoota baafadhaa jedhe. Amen. Amen. Qabeenya isa biyya lafaarraani amansiisaa miti firoota ittiin baafadhaa. Yes. Friends, if you don't value building relationships, if you don't value investing in people, obboloota koo yoo walitti dhufeenya sirriitti ilaallu ta'e namoota irratti hin hojjennu yoo ta'e then why else would you want to be in heaven? Maal hojii gara mootummaa waaqayyoo dhannaa? Because heaven is all about that relationship with Jesus and with other followers of Jesus. Sabab isaa mootummaa waaqayyoo walitti dhufeenya Yesuusii wajjin qabnuu fi walitti dhufeenya duuka buutota Yesuusii wajjin qabnuudha. Our values, as I said, have to be transformed if we're going to follow Jesus. Duudhi keenya Yesus duukaa buuna taanaan value nu duudha jechuudha. Our way of duudhi suni jijjiiramuu danda'uutu irra jiraata. Our way of looking at the world changes. Akkaataa nu itti biyya lafaa kana ilaallu jijjiiramuutu irra jiraata. Let me point out mee waan tokko sinittan hima. That we came into this world with nothing. Biyya lafaa kana harka qullaa dhufne. And we will leave this world with nothing. Biyya lafaa kana keessaas harka qullaa sokkina. A famous evangelist in the United States called Billy Graham baay'ee lallabaan beekamaa biyya Ameerikaa keessaa Billy Graham namni jedhamu said this. Akkas jedhe. One thing you will never see waan isin hin argine tokko is a moving truck following a funeral procession. Yemmuu awwaala deeman duukaa deemuudha. Yeah, because there's nothing that you can take with you. Sabab isaa nama amma awwaalatti geessan tokko gaafa duukaa deemtanii qabeenya isaa keessaa waan fudhatee dhaqu tokko iyyuu hin qabu harka qullaa deema. Brothers and sisters, Jesus knew that every legitimate loving relationship will cost us something. Sabab Yesus Kristos gaasa kana beeka hariiroon dhugaanii waan tokko nu gaafataa jedhee yaada. This is the nature of love. Inni kuni amala jaalalaati. Love is costly. Gatiin jaalalaa cimaadha. When a new child is born into a family, mucaa xinnoon tokko maatii tokko keessatti gaafa dhalattu, there is a connection that parents make between loving and giving. Walitti dhufeenya isaan qaban jaalalaaf kennuu seedhutu jira. Because a new child always needs something. Mucaan dhalate tokko waa barbaaddi maatii irraa. And the older they get, the more they need, right? Waan barbaaddu sana akkuma argattu immoo
jiraatti mucaan sun yoo dhoowwatan hin duuti jechuudha. Yoo harma dhoowwatan hin duuti jechuudha. You need more for their education, you need more for their activities, you need more for clothing and furniture. Waan isaan barbaadan mana barumsaa fi uffannaa isaanii fi jireenya isaanii fi waan ittiin taphatanii fi waan baay'ee gootuuf ijoolleedhaaf. But that's how love is. Isa kana gaa jaalalli. Brothers and sisters, we are called to disciple our children. Obboloota koo akka duuka buutota kanaati gaa nuyi. So we have to keep growing in our faith as followers of Jesus. Akka duuka buutota Yesuusitti jireenya amantii keenyaatti warra guddataa deeman ta'uu nurra laata. So we can be faithful examples to our children. Akkuma ijoollee keenyaaf fakkeenya taanu sanaaf fakkeenya gaarii ta'uu fakkeenya amanamoo ta'uutu nurra jiraata. But in addition to discipling our children, ijoollee keenya duukaa buutuu isammenne kanarra dabalatayyuu Jesus has given us a mission. Yesus Kiristoosii ergama nutti kenne gara biraa qaba. To give birth to new disciples. Bartoota haaraa akka nuyi namoota bartuu goonuu fi nutti kenneera. Through the work of the Holy Spirit. Hojii hafuura qulqulluutiini. We are called to bear spiritual children. Ijoollee hafuuraa akka nuyi qabaannu barbaada. People outside these walls still do not know Christ. Namoonni girgiddaa kana yookaan da'oo kana ala jiran waa'ee Yesuusin hin beekani. And they'll never know him unless we take seriously Jesus' great commission. Waa'ee ergama isa guddaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namoota kanatti himnu taanaan namni itti himu gara biraan hin jiru. To go and make disciples. Isaan kana dhannee itti himnee duuka buutuu yookaan bartuu Kiristoos gochuu qabna. And that's what it means to be disciples making disciples. Isa kana gaa duuka buutota bartoota adda biraa horatan warri nuyi jennu. The world tells us that our purpose is to make life easy and carefree. Al tokko tokko biyyi lafaa kan inni nu barsiisu jireenya salphaa jiraachuu isa nu barsiisuu danda'a. But Jesus tells us we're called into a relationship with him. Garu Yesus Kristos kan inni nu waamusaa wajjin walitti dhufeenya hariiroo akka nuyi qabaannu barbaada. And the greater work and responsibility of making disciples. Isa guddaa itti gaafatamummaa inni nutti kenne duuka buutota akka nuyi horannu barbaada. That's the fruit of love in Jesus. Inni kun egaa ija jaalala Kristos keessa jirudha. And we must focus on that. Not only in here, but outside as we live out our lives. Isa kana gaa as keessa duwwaayituu hin ta'in jireenya jiraannu bakkee kanatti namootatti argisiisuu danda'uutu nurra jiraata. If we are committed to serving Jesus and fulfilling his mission, yoo Yesuusin tajaajillee ergama isaa bakkaan ga'uu barbaanne, then we must continue to invest our lives in the lives of others. Jireenya namootaa irratti gatii baasuu danda'uutu nurra jiraata. These others are your spiritual children. Namoonni kuni bartoota hafuuraa keenya ta'u. These are the ones Jesus is calling you to reach. Warra nuyi akka bira geenyuuf Yesus Kristos nu waamedha jarri kun. And to lead them into the church and into that faithful relationship with him. Gara waldaatti fiduu gara hariiroo dhugaatti namoota kanaaf fiduutu namarra jiraata. And in doing that we will find peace and joy and fulfillment. Isa kana gochuudhaan gammachuu fi nagaatu nutti dhaga'ama. Namoota fiduudhaan jechuudha gara gooftaatti. As you continue to reach out and meet the needs of others, never complain about the cost. Al tokko tokko namoota gara biraa gaafa gargaarru kana keessatti gaafa bukkee geenyu kana keessatti gatiitti baafnu sanaa fi gadduun nurra hin jiraatu. I learned this a lesson the hard way. Ani isa kana haala cimaa keessattan bare. I learned that a dead child will not cost you anything. Mucaani dadhabe tokko gatiitti baasan hin qabu jedheen isa kanaan hin bare jechuudha. When our son was born, we gave him everything we could. Gaafa mucaan keenya dhalate waan gochuun nurra jiraatu hundumaa gooneefi turre. We loved him and he was a blessing. Eebba keenya waan ta'eef hin jaallanne. But now, as a father, there is nothing I can give him. Garu akka abbaatti amma waanan godhuuf tokko iyyuu hin qabu diinni boqotee booddee. I have this emptiness in my heart. Isa kana duwwummaatu keessa kootti natti dhaga'ama. The only thing I can do is put flowers on his marker in the cemetery. Dhaqee daannoon awwaala isaarra waa kaa'u duwwaadha kanan gochuu danda'u.
All living relationships are going to cost us something. walitti dhufeenyi jiraataanii gatii nama baasisa. A living community of faithful followers of Jesus Amantoonni jiraatoo ta'anii sabni jiraatoo ta'e sabni Waaqayyoo is going to constantly need resources tarii qabeenya barbaaduu danda'a. because you have love for one another and love for Jesus. Sabab isaa Yesus Kiristoosin jaallachuu keenyaan namoota isaas jaallachuu keenyaanii gatii itti baafnu qabna jechuudha. Qabeenya waan itti baasuu dandeenyu. A dying community has forgotten this mission of Jesus. Warri du'oon garuu isa kana gochuun isaaniin barbaachisu. And it doesn't need very much. Baay'ees isaaniin barbaachisu isa kana du'oodha waan ta'eef walitti dhufeenya gatii baasisu isaaniin barbaachisu jechuudha salphaamatti. Let me say it again. Every loving relationship will cost you something. Jaalalli walitti dhufeenyi jaalalirratti hundaa'ee gatii isin baasisuu qaba. Jesus is our Lord and Savior. Yesus Kristos gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyadha. And his life bears witness to this truth. Isa kanatti dhugaa ba'e dhugaa kanaaf. That love will cost you everything. Jaalalli gatii isin baasisa. Waan hundumaa gatii nama baasisa. And the sign of that is the cross that we keep before us. Yesus Kristos kan inni nu barbaachise jaalalli dhugaanii fannoo kanarratti gatii inni baase nu argisiise. Love will cost you everything. Jaalalli waan hundumaa gatii nama gaafata. And Jesus bears witness to a greater truth. Dhugaasa guddaadhaaf Yesus Kristos dhugaa ba'e. That love will bring you life. Jaalalli jireenya gaafata. Life that nothing can stop. Jireenya sana immoo kan dhaabu homti tokko iyyuu hin jiru. And the sign of that is the empty tomb. Inni sun immoo awwaala duwwaa ture. His resurrection. Du'aa ka'e. Wanti dhaabsise hin jiru jechuudha. Brothers and sisters, Obboloota koo those who follow Jesus warri Kiristoos duukaa bu'anii not only become a part of the kingdom of heaven, mootummaa Waaqayyoo keessa duwwaatti miseensa warra ta'anitu hin ta'inii but the kingdom of heaven becomes a part of them. mootummaan Waaqayyoo qaama isaanii ta'e jechuudha. They not only enter the kingdom, but the kingdom enters them. Mootummaa Waaqayyoo warra fuulduratti eegan duwwaayitu hin ta'in ammayyuu warra keessa jiraatan ta'u. And so the life we live Jireenyi nuyi jiraannu is the message we proclaim. ergaa nuyi lallabnudha. That's what it means to be a follower of Jesus. Isa kana gaa duuka buutuu Yesuus ta'uu jechuun isa kana. For me, nothing could be more important Anaaf wanti kana caalu hin jiru. than to be with you Isinii wajjin ta'uu kan naaf caalu hin jiru. following Jesus. Duukaa bu'u Kiristoos duukaa bu'u. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mo'a, mo'a.